الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. آه، إن شاء الله غرغر ربيتين درسي سورة الكهف. آية ديدمي تكفر رأي قال واي سينا أصحاب الكهف براتو توري ربي مالجي ما سيسي وكذلك جاء أكما إسان رففني خافني سنتي جارا. كذلك أن سنتي دي بيلام. وكذلك جاء أكما إساني رففني خافني سنتي جمّا أعثرنا عليهم إسان الرت ملئفني جتشو ورين زمن سنجران أغرسيفني جتشو maaliif jennaan liya'lamuu akka beekanii fi warrummaan zamana saniitu anna wa'dallaahi haqqun baallamni rabbii duutaniiti kaafamtanii jechuun sun dhugaadha akka beekaniif jechaadha. Kaafirtoonni yeroo san jiran kanii kaafamuu guyyaa qiyaamaadhaa morman suni ليعلموا كبيخني في أن وعد الله حق بالمن ربي لقاته كبيخني في سنقفا متماس وأن الساعة قياماس لا ريب فيها شكي نسيخي ستنجروا أكبيخني في وري مرمو ترنسويا إذ يتنازعون بينهم. إذ يتنازعون yeroo morman san akka beekaniif jechaadha. Beeynahum jechuun jidduu isaaniititti warri zamana sanii muumintootaa fi kaafirtoonni hoggaa wal morman san amrahum waa'ee warra holqaa san keeysatti hoggaa gaafa wal morman san jechaadha. Faqaaluu jechuun ni ja'an ayyee ibnuu calayhim isaan irratti jaara'aa bunyaanan jaarmayat irratti jaara'aa warra holqaasan jaanan malaa warreenuma yeroo saniitigaa rabbuhum aclamu bihim rabbii isaaniitiitu isaan beekaa waliin je'an waa'ee warra holqaa kana rabbii isaaniitiitu isaan beekaa. Jaarma umarra jaaraadhaati mallattoo godhamee haa dhiifamu ja'an gareen takka jechaadha. Qaala alladhiina galabu warreen injifatan sun ni ja'anii alaa amrihim amrii ummataa irratti hayyee yookiin ammoo alaa amrihim amrii warra holqaa san irratti jechuun warra gaafa san biyya bulchaa jiruu ja'an gariin ammoo hoo hayyee warreenuma muslimtootaatii garuu kuni muslimtoonni lanattakhidanna calayhim masjidaan ju'laamma maaliif jennaani qabroota irratti masgiida jaaruun dhorkamaadha. Ergamaan sallallahu alayhi wasallamu abaaruu turan hayyee yeroo du'aa deemanilleedha hayyee ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida لعن الله اليهود والنصارى جاءني أبارا أيه هو أمل غاري متي مسجد الرجل أنان كن لنتخذن جتون والله نقول أن عليه مسان الرتي مسجدا جتو مسجد جارنا جايا إذا إنيت تشخي ست ربي قبر رابدي مني كنيس واما وان غاري متي جمع على كل حال كفر إستو وريني قرتيغا ayyee injifatoo tahan jarri kun ammoo warra humna qabu ta'uu garsiisa. iz yatanaazacuuna baynahum amrahum kun hoo ayyee muslimtootaa fi kaafirtootaatiitu wal mormee jaanamma ayyee yeruma sanuu waa'ee isaanii kana keeysatti jechaadha. Jaarma irrannuu jaaraadha ayyee dhiisaa jedhe harki tokko kun ammoo warreen humna guddaa qaban ka amrii isaanii irratti injifatan suni masjida irra jaarannaa ja'an. Sayaquuluuna fuuldura jechuu jiru ahlal kitaabiin
warreen kitaaba kennaman kun salaasatun jechuun warri holqaa sun lakkoofsi isaanii hayyee nama sadihi raabi'uhum jechuun afraffaan isaanii kalbuhum saree isaaniiti jechuu jiru jechu kana deebisan wayaquuluuna jechuun ni jaanammaasis khamsatun jechuun hum isaan suni hayyee dargaggoonni sun khamsatun jechuun nama shanii saadisuhum jahaffaan isaanii kalbuhum jechuun saree isaaniiti jechuu jirummaasis jemma rajman bilghaybi fagoo darbataniituma jechu waan ragaatti hin qabne takka amma jechi kun lamaanuu kasirriin tahin rajman bilghaybi jee rabbiin hayyee fagoo darbatanii jechu akkuma wanni darbatan tokko fagoo namaaf hin buune sanitti wanni isaan jaan kunis waan ragaa hin qabne waan irraa achi hin deemne tokko waanuma hin beekne tokko waan isaanirraa fagoodha haasa'u jechumma wayaquuluuna jechuun ni jaanammaasiis sab'atun jechuun hum asaabul kaafiin sun fitiyaan sun dargaggoonni sun nama torba wasaaminuhum saddeeteffaan isaanii kalbuum saree isaaniiti ja'ummaasiisiya qul jechuun ji'ati isaan saniin rabbii aclamu jechuun gooftaa kiyyaa beekaa rabbii kiyyaa beeka biciddatihim lakkoofsa isaanii rabbumaa beekaa maa yaclamuhum jechuu waa isaan hin beekuuya illaa qaliil hayyee nama waa xiqqo malee lakkoofsa isaanii san hin beeku jechaadha abdullah ibnu abbaas maal jedhee jedhan qaliiliin sun tokko anaa hayyee lakkoofsi isaanii torba hayyee saddeeteffaan isaanii saree isaaniitii kanaa jeejamu maaliif jennaan yaada lamaan jalqabaa san hayyee boodarra rajman bilghaybi jedhama hayyee waanuman beeyne akkanumatti waan isaan irraa fagoo tokko darbataniituma jedhan jechuu odoo ragaatti hin qabne kana keessatti immoo maa yaalamuun hayyee rajman bilghaybi hin jenne sabaatu wasaaminum kalbuumii kana booda saniifuu waa xiqqoonni beeka jee hayyee waa xiqqoo san keessaa tokko ana falaa tumaarii fiihim jedhe rabbiin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaa tumaarii jechuun hin falamin fiihim waa'ee warra holqaa san keessatti hayyee waa'ee dargaggoota sanii keessatti alal kitaabiin hin falaminii ja'a illaa miraa'an zaahiran hayyee falmii mul'ataa ta'e haragaatti qabdu malee jechaadha waan hin beeyne keessa galtee waan ragaatti hin qabne keessa galtee hin falaminii jechumma walaa tastafti fiihim hayyee waa'ee warra holqaa san keessatti maasin gaafatin minhum jechuun ahlal kitaab sanirraa ahadan nama tokkollee hin gaafatin anumaatu siif himaa jechuu deema gaa rabbii amma dubbiin isaanii wal dhawaadha hayyee ahlal kitaab yoo gaafatte kunoo isaan akkana dubbii sarkaa waliin dha'u inuman gaafatanii anaa siif himaa jechuu deemaa jarrabbiin walaa taquulanna hin ji'in ammaasis ayyoo rasuulul kariim yaa ergamaa kabajamaa lishay'in waan tokko keessatti inni faacilun dhaalika jechuu waan sanniin hojjedha gadan jechuun boruun hojjedha hin ji'in illaa an yashaa allahu yoo rabbiin fedhe yoo jette malee jechaadha jedha istasnaa boodarra yoo fidde malee jechumma illaa an yashaa allahu yaa mashii'a rabbiitii waliin fedha rabbiitii waliin yoo wal qabsiifte malee inshaa allahu yoo boodarra fidde maleedha jedha wamaa tadrii nafsun maadaa taksibu gadan eekas jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rubbuu waan boru hojjettu hin beeytu wamaa tadrii nafsun biayyi ardin tamuut lubbuun takkailleenuu lubbuun uumamte bakkatti duutuu hin beeytu saniifumma waan tokko boru kanaan hojjedhaa hin ji'in inshaa allahu yoo jette malee jechuudha wadkur rabbaka rabbii kee yaadadhu idaa nasiita jechuun hoggaa irraanfattellee inshaa allahu san yoo irraanfattellee
ربي خيادته يروم يادت سنجي ما وقل جتشون جي عسى نخجل ما أياديني ربي ربك ينكجلتون لأقرب جتشو أنا كان ديوتيتي من هذا هيه هيه من هذا يجوني إسا سينا خنرجا رشدا جتشو وان كجلوتي هيه سنتنا كجلتو ربي نخجل ما جئ يجارا qajeelloodhaaf amma seenaa warra holqaa kanaa caalaa waan gartee qajeelloo teeysaniif ta'u hayyee kanarra caalutti na qajeelchuun rabbii ni qajeelama je'a. Hayya. Eeywa. Naam, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyicha isaatiin maal jechuu jira moggaa akkanaa waan tokko hoggaa irraanfatte hayyee rabbiin irratti na haa qajeelchu. Wani na irraanfachiiseef kheyrumaaf ijii fudhadhuu waan jiru tokko laamma. Yaada san kennu jira bar. Jaada. Amma wadhkur rabbaka izaa nasiitaan gaa istasnaa san hoggaa irraanfatte jechu. Inshaa Allahu sayyoo irraanfatte. Hayyee. Yaadadhummaas ji'i jechuudha. Bakkuma rabbiin si yaadachiisetti yeruma sanitti jechaadha. Jaada. Ayyee waqul jechuun jimmaasis asaani qajeelama ayyee ayyaadiyani na qajeelchuun rabbiin kiyya liaqraba min haadha waan kanarra gartee dhihoo ta'etti rashadan ayyee qajeelloodhaan gara qajeellootti akkaan dhihoo ta'etti jechuun nama qajeelchuudhaaf waan akkaan dhihoo ta'e tasanirraa gartee kanarra kan caalu kanarra dhihootti na qajeelchuun jechaadha jedha. Ayyee. Ayyaadha. Amma duubaree seenaan akkam yoo himamteesi hanguma rabbiin irraa fayyadeetu irraa fayyadama. Muumintootumaatu irraa fayyadama malee kuuni seenaa tanaan waan qajeelu baree. Walabisuu jechuun ni tattaa'an fi kahfihim holqa isaanii keeysa dargaggoonni suni holqa isaanii keeysa ni taa'an ja'an jechu. Inni kunis maquula qowlii ta'uudhaani sayaquuluuna salaasatu raabi'uhum kalbuhum achi olirratti haxxafamaa wameen ilaalla walabisuu jechuun ni tattaa'an jechuu taa'uun fi kaafihim holqa isaanii goda isaanii san keeysa salaasa mi'atin siniina waggaa 300 taa'anii wasdaaduu tisaa jechuun waggaa 9 ida'atanii jechuun akkas jechuu jiru alal kitaabiin suni qulillaahu aalamu jechuun rabbumaatiitu beeka ji bimaa labisuu hanga isaan achi keeysa ta'an rabbumaatiitu beekaa ji amma duubaree isiin tun jecha alal kitaab je'e rabbiin hikaayaa godhee hime akkana jechuuf jiranii jechuun himedha. Kuni tafsiira tokko. San ta'uu wanni nu garsiisu qulillaahu a'lamu bimaa labisuu. Allahaatiitu hanga isaan achi keessa ta'an beeka jechaadha. Ayyaadha ja'a. Yookiin hoo وهذا إخبار من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولبثوا جون دتان جرسون في كافهم جون القساني سنكيسا أيه إيجتش سينني 300 سنين برد إبسدي تاءني وازدادوا 9 سجل إذا دبلتني يجو إبسدي في سجل تاءني قل الله أعلم بما لبثوا جتشو tan isaan sitti himan san hayyee tabiraata tanaan achi yoo sitti himan qulillaahu a'lamu rabbumaatiitu beekaa bimaa labisuu jechaadha hanga isaan tattaan rabbii beeka kunoo rabbiin akkana je'e teeysan sanarraa dhiisaa ji'iin jechuugaa tun imma eegartee ayyaadha tafsiira tokko keessatti akkanamma lahu jechuu rabbumaa fi ghaybu samaawaati wal ardii hayyee wantoonni samii torbanii fi lafa keessa fagaate
rabbumaaf beekumsi waan sanii rabbuma bira jira jechaadha. Absir bihi jechuun rabbiin akkaan harkaadha. Wa asmi' rabbiin akkaan dhagayaadha. Hayyee maalumaatu kanatti harkaa isa godhe ta'ajjubaa jedhan namoonni kun fiilii ta'ajjubaati. Absir bihi jechuun wayi rabbiin numa harka. Wa asmi' jechuun numa dhagaya wayinni. Hayyee haqixa isaa dhageettiin isaa guutuu hin jiru. Ha harkaan isaa guutuu hawani tokkollee duraan dhokanne akka rabbiin jiru hayyee saniifuu gartee gaa rabbiin waa'ee asaabul kaaf rabbumaatiitu beekaa jedhi jechaadha. Ayyaadha. Maalahum jechuun isaaniif hin taane min duunihi rabbii gaditti min waliyyin jechuun isaaniif hin taane jechaadha. Walaa yushriku jechuun rabbiin hin ida'u fi xukmihi jechuun murtii isaa keessatti ahadan nam tokkollee hin ida'u inni shariikan qabu jechuun inni hin barbaaduu siisaas hin barbaachisu. Watlu jechuun qara imee uummatarratti maa uuxiya ilayka waan gara keetitti waa'ee godhame qara'i min kitaabi rabbika hayyee quraana rabbii keetiirraa hayyee kitaaba rabbii keetiirraa waan gara keetitti waa'ee godhame qara'i ummata irratti laa mubaddila hajijjiiruun jiru likalimaatihi jechoota rabbiin je'e hajijjiiruun jiru wanni isa balleessuu danda'u tokkollee nuun jiru jechaadha. Hayya murtiilee rabbii hayyee hajijjiiruu danda'u hin jiru. Walan tajida jechuun hin harkattu si min duunihi rabbii achitti multahada jechuun irkoon harkattu jechaadha. Waan itti hirkattu tokkollee hin harkattu. Yookiin ammoo multahadaa jechuun bakka koluutti galtu jechaadha. Hin harkattu jechaadha. Bakka gartee gaatti dheeysitee itti nagaa baatuun harkattu jechuudha. Saniifuu garuma isaa dheeysuu si barbaachisaa jechuudha. Amma gaa bakka kanarratti walabisuu fi kaafim salaasa mi'attiin siniina waldaatuutti sa'aa irratti yaanni lama akka jiru himne. Hayyee amata 300 fi ama 9 dabalataniidhamma. Hayyee 300 tun sanaa shamsiyyaadha moo sanaa qamariyyaadha? Hayyee shamsiyyaadhaa fi qamariyya shamsiyyaa irratti 300 hijaan. Hayyee 9 ammoo dabaluun kun hayyee ji'aan lakkaa'ameetii jaaniin gaa'e ammoo lumaa galattuu jechu. Qulillaahu a'lamu bimaa labituu. Hanga isaan tatta'an rabbumaatiitu beeka. Hayyee rabbummaa naanutti himuu jechuma gaaya. واصبر نفسك يجول بوته هدي ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الذين يدعون ربهم ور ربي ساني قبرني ولين بالغداة غنموتي في والعشي يجون قلقلوا ور ربي قبرن سن إسان سني ولين لبوته هدي يريدون خفدنا لتاني وجهه جتون فول ربي جاء فول ربي خفدان جتون مدلقا ساني سنين دعائي قرأتن سنين hayyee ibaadaa hojjetan saniin hayyee jaalala fuula rabbii khafedhan jechuu isaan somu isaan sanii waliin lubbuu ta'e hidhi jara gurguddaa kaafirtoota kana chillaaliin jechuudha. Walaa taadu caynaaka ijji tee lamaan hin qaarin hin dabrin anuhum hayyee ummata sanirra hayyee ummata galgalaa fi ganamuu rabbi gabbaru san hayyee sanirra isaan san tuffattee isaan gubbaadhaan chillaaliin jechaadha. Kaafirtoota gurguddoo qabeenya qaban hayyee warreen nuusitti aanaa isaan kan biraa yaasii siin juusan sanitti ijji ta'e gartee gaa achin deemin jechuudha. Warra akka Bilaalii fi warra akka Suheyb Barruumi'ii hayyee warreen akka gartee gaa Ammaar ibnu Yaasirii fi kanneen kana kanumaan waliin lubbuu ta'e hidhi jechuudha. Hayyee ijji ta'e isaan kanarra hin dabrin turiidu jechuun tafeetu haala taateen ziinatal hayaati duniyaa jechuun faaya jiruu duniyaadha. Miidhagina jiruu duniyaa hafeetu haala taateen
ijjitee lamaan isaanirran qaariin jechu. Eeynaan kun faa'ila laamma. Walaa ta'adu jechuun hin qaariin. Eynaaka ijjitee lamaan. Hayyee faa'ila marfuu alaamarra fi alifatti musannaadha. Hayyee nuunatti wanni gatamtee fi idaafaadhaa fi idaafaa fi tanwiinni walitti hin qabamu laamma. Eynaanii ture jechu. Amma kaafattiin jiraannaan eynaaka ijjitee lamaan isaanirran dabrin isaan gubbaadhaan achi ilaalin jechaadha. Walaa tuxicu jechuun ajajan godhin. Man aghfalnaa qalbahuu jechuun nama qalbii isaa hagoogne. An dhikrinaa quraana keenyarraa kan hagoogne. Gorsa keenyarraa kan qalbii isaa dagachiifne san hayyee ajaja isaan godhin. Egaa muslimtoota kana biraa yaasi. Ummatoota miskiina kana yaasi nuusitti aanaa nuusi amanaa. Jaalaa dhufee inni sun. Hayyee wattabaa jechuun ka hordofe san. Hayyee hawaahu jechuun fedhii lubbuu isaa jala ka deeme san. Ajaja isa saniin godhin wakaana amruhuu kan hujiin isaa ta'e. Furuxaa jechuun daangaa dabraa kan ta'e. Waqul jechuun ja'iin isaan saniin. Alhaqu min rabbikum. Haqni kun rabbii keessan biraa dhufe quraanni kun rabbii keessan irraa ji'iini ja'a. Isaan kaafirtoota saniin. Faman shaa namni fedhe falyuumin haa amanuu quraana kanatti. Waman shaa jechuun namni fedhe falyakfuriyaa. Haa kafuru. Inna Allah laa ya'muru bilfaashaa'i. Rabbiin hamtutti nama ajaju. Abbaan fedhe haa kafuruu oggaa juugaa amma falyakfur. Ajaja laamma kun. Kanaafuu ajajni kun ajaja lolaati malee katolaati. Amrii irshaadaatii miti jechuudha. Amrii tahdiidaati jechuudha. Hayyee abbaan fedhe haa kafuru. Waan booda isa mudatu ni arkaa jechuudha. Innaa aatadnaa jira laa. Innaa aatadnaa dhugumatti nuti ni qopheessine. Lilzaalimiina kaafirtootaaf ni qopheessine. Naaran jechuun ibidda qopheessine jira. Ahaaxa bihim hayyee isaaniin marsaa suraadiquhaa jechuun dallaynisiidhaa jedha. Jogollisiidhaa kan itti marsu san. Ibidda gartee gama jogollimmaan isii yookiin dallaynisiidhaa itti isaan gartee gaa ittiin marsee jiru san. San isaanii qopheessinee jirraa jedhe Rabbiin bakka ittiin ba'an hin qaban jechuu waramma. Maaliif jennaan hayyee gibbiin naanneffamtee jirti jechuun wayya yastagiisuu jechuun yoonii fi dirmachuu barbaadan yugaasuu jechuun ni dirmataman hayyee bimaa'in bishaan kalmuhlii akka raagartee gaa sibiila baqfameetti nama gubusaniin jechaadha. Bimaa'in kalmuhlii jechuun kan rasaasil mudaabii jechuun bishaan akka sibiiyyee rasaasa baqfameetti nama gubusan. Saniini dirmatamu saniin itti dhufama jechaadha. Yookiin bimaa'in bishaan kalmuhuli akka gartee gaa guddaa zeetaa. Danfifamee akka nama gubu isa jalatti hafuusantu irraa maadha jedhama. Yeeshwil wujuu jechuun ka fuula nama gubu jechu. Biisa sharaabuu dhugaatiin sun waa fokkate yaa Rabbiin. Wasaa'ati jechuun waa fokkatte jahannamiin sun. Murtafaqaa jechuun bakkatti ciqilfatan ta'uuf jechuun. Hayyee iddoo haara galfannaa ta'uudhaaf haara galfiidhaaf fokkatte jechuudha. Bakka sanitti haara galfatuun hin jiru jechaadha. Kunoo san qopheessinee fi jirraadha abbaan fedhe yoo barbaade haa kafuru jechuudha. Sodaachise jechuudha. Hayyee inna alladhiina aamanuu dhugumatti warreen amananii waamilu soolihaati. Dalagaa gaggaarii adda addaa hojjetan. Innaa laa nudiicu jechuun nuti lafan balleessinu yaa Rabbi. Ajra man ahsana amalaa. Hayyee mindaa nama hujii bareechee hojjetee lafan balleessinu yaa. Ulaa'ika isaan akkasiisan lahum isaanii taatu. Jannaatu adniin ooyiruuleen qubsumaa sun jannatoonni qubsumaa sun isaanii taatuudha. Eenyu warreen amananii dalagaa gaggaarii adda addaa hojjetan san. Tajrii jechuun taniyaatu min taatiim. Tajrii niyaatu min taatiimul anhaaru
jalasaanii laggeen adda addaa yaa jannata keeysatti jechaadha. Yuhallowna jechuun ni shillimaman ni uffifamanii fi achi keeysatti jechaadha. Min asaawira hayye gumeelee min asaawira gumeelee min dhahabin hayye warqii irraa taate jechumma. Biraazileeta ziqeyaati uffifamanii jechu. Wayalbasuuna jechuun ni uffatan ammaasiisi. Thiyaaban khuduran uffata magariisa. Huccuu magariisa uffatan jechumma. Min sundusin hariira qaqallaa fi wa istabraqin jechuun hariira fufurdaarraa tataate jechumma. Uffanni magariisni sun sundusiin isa gartee qal'aa qaamatti aanu. Hayyee istabraqiin ammoo isa furda gubbaarraan godhatamu san jechumma. Lahu bariiqun innummaan sunuu maal qaba? Bariiqa qaba jechumma. Bilicliciidha qaba. Hayyee saniifuu gubbaarraan godhama jechuudha. Hayyee kana uffatu isaan achi keeysatti eenyuu warreen amananii dalagaa gaggaarii adda addaa hojjetan suyyaa. Muttaki'iina fiiha achi keeysatti ciqilfatoo haala ta'aniin jiraatu. Alal araa'iki jechuun siree irratti ciqilfatoo. Nicma thawaabu hayyee mindaan isaanii galanni isaanii sun waa tolee waa hasunatiya. Waa bareeddee murtafaqan hayyee bakkatti haara galfatan ta'uuf yemma. Bakkatti ciqilfatan ta'uuf jechuma mirfaqarraa dhufe. Hayyee iddoo haara galfii ta'uuf waa bareeddee jannanni sun ja'a rabbii. Maashaallah. Darsiin teenya kanarraan tanaa kana fakkaata. Inshaallah sagantaa dhuftu keeysatti واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا جاء سينا براي كلوتيما أسر خافني ولنتففنا إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.